Akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 2019tti biyya ollaa keenyaa Keeniyaatti lammiin Itoophiyaa tokko daandii xiyyaara Keeniyaatiin imaluuf ni yaabbata. Kana booda wanti ta'e immoo xiyyaara kana keessa seenee xiqquma akka tureen xiyyaara kana keessatti boombiin dhukaasaa jedhee imaltoota sodaachisuu fi naasisuuf qoose. Qoosaan isaa kun garuu akka qoosaatti hin fudhatamneef sa'aatii balaliin xiyyaara kanaas boodatti harkifateera. Poolisiin biyya kanaa namicha kana to'annaa jala oolchee buufata xiyyaaraa Jammoo Keeniyaa keessatti hidhee turseera. Kanaan boodas adabbiin ji'a 4 fi maallaqa shilingii 100,000 akka kaffalu itti murtaa'eera. Osuma jennu seenaa imala xiyyaaraa addunyaa hanga har'aatiin jawwee hanga gondaa yookiin mixiitti sarariitii hanga torbaanqabaatti ilbiisotaa fi bineensonni balalii xiyyaara gufachiisaniiru. Sababii ilbiisota xixiqqoo tisiisaa fi kanniisaatiinis xiyyaaronni balaa kufanii caccaburraa hafan hedduudha. Bineensota keessaa wayita baan immoo namoota 100 ol baatee xiyyaara balaliisaa kan ture paayiletiin tokkos of wallaalee achumaan boqoteera. Nutti hin fidin malee mudannoowwan xiyyaaraa irraa hin yaadamnee fi hin eeggamne hedduudha.